Made Media. Made Media. Kabajamtoota hordoftoota Maadee Miidiyaa kun qophii addaa torbaan keessatti guyyaa tokko isaan biraan dhaqqabu. An qopheessan daa'imtu tana obboleessa keessan faarfataa Abduu Galgalaaroota ardhallee keessummaa addaa qabadhee sanii dhiyaadhee jira. Nama akka malee mata dhaloota keessatti jaalatamummaa guddaaf barumsa guddaan waaqii nuu kaase obboleessa keenya qeessu waarii waliin jirra qophiiteen jalqabaa dhumaatti nu waliin ta'a. Waan barumsa jennee yaan tokko gaafii tokko gaafannee achiin duubatti irraa akka barataniin dhugeeffadha nu hordofa. Ergatan sheer waliif godha koomentii asumaan tocha miidiyaa kan bir dhaabadha miidiyaan kunini keennu qofaaniti keessanii akka dhuunfa keessanii laalaa isaniin jenna qoftan sanaa eebbisu. Babaaroo fafayyaa nageenyi badhaadha maqaan kiyyaa qeessu waarii areeroo tajaajila waldaa warra wangel makkaan Yesuusii yaaballoo aadoo achi tajaajila guyyaa ardaa Maadee Miidiyaan naaf feerte gaafii deebii gaafii isaan na gaafatan deebisuuf dhiyaadhee jira warra Maadee Miidiyaatiin waaqii sana eebbisu ulfaadhaa waan na dhiyeessitaniif isaniin jedha. Ayyee gooftaan si haa eebbisu qajeelumatti gara gaafii teennatti yoo dabarre ergam guddaa jechuun maal jechuudha? Waan kana akkamitti hubatti? Gaafii tanteetiif galatoomi. Ergam guddaa jechuun maal jechuudha gaafiin? Ergam guddaa jechuun ergaa baafama tawaaqii biyya lafa tanaan baasuuf waldaa kiristaanaa kenne. Ergaa tan immoo wanni ergaa guddaa tolchaa. Inni tokko abbaa ergaa tan erge. Isa afaan Ingiliffaatiin King's Commission isi jedha kana. Abbaan ergaa tan erga akkuma aadaa keessalleetti ergaan qaalluun namatti erge, ergaan abbaan gadaa namatti erge, ergaa warri dhibiin namatti erge, erga tokkooniti. Wanni akkasiitiifi abbaan ergaa keenya nama ulfaata waan taateef ergaan isaallee nun ulfaatte jechuudha. Kanaaf ergaa tan erga guddaa wanni tolchaa abbaa ergaa tan erge jechuudha. Inni lammeessoo ergaa guddaa tana wanni ergaa tolchaa ergaa meenni irra fudhanne amala deebine immoo eenyuutti ergina waan jedhatti ergaa tan ergaa guddaa godha. Ergamni kun immoo erga nama diillee hin dhaqqabanii, erga nama gurraachallee hin dhaqqabanii, erga nama hiyyeessallee ilaallattu, erga nama dureessallee ilaallattu jechuudha. Ergaan tunini ergaa lubbuu baddeen barbaadan jechuudha. Content of commission inni nu jennuun kana jechuudha. Inni taanu erga yoo feen hojjannee yoo feen dhiibna don taatiin erga dirqama hojjechuu qabnu jechuudha. Qeessu waaqa guddaan si eebbisu. Hordoftoota ennaa gaafiin ta'e namallee itti fufti. Qeessu wangeela qabatanii ba'uun maaliif barbaachisa jettee yaadda? Wangeela qabatanii ba'uun maaliif barbaachisa jedhu kitaabi qulqulloon fuula hedduutti akka nu wangeela lallabnu nu gorsa. Fakkeenyaaf Maatiyos boqoo 28 yoo fudhanne qajeeltuu 18-20 laf cufatti deemnee wangeela akka nu lallabnu warra dhugeeffanna akka nu cuumnu ammallee deebinee akka barsiifnu dubbata. Inni kun ammoo ergaa naannoo tokko si ergitu, ergaa fuula si mallee si ergitu, lafa baadiyyaa keessa, lafa afaan hin beekne keessa, warra aadaa hin beekne keessatti erga nama ergitu waan taateef duuba ergaa lubbuu barbaaduuf waan taateef namni cufti deemuun dirqamaa. Wanna kanaatiif kitaabi Roomee boqota 10 irratti yoo dubbatu namni tokkoon erginni akkamiin dhaqee lallabaa jira. Nuun cuftinuu waaqan ergamne jiru waan taaneef ergatan namaan dhaqqabu qaba. Ergamni wangeelaa kun ergama haraan waaqan jaalannuuf namaan jaalannullee ittiin agarsiisu. Akkas jechuun jaalalti jaalala cufa caaltu Kiristoos nam jaalachuu waan taateef jireenya arganna kan dhandhee dhaloota cufaan ga'uun kan dirqama tanaaf qabanne deemnaa. Yoo isaan Luqaas irra boqota 19 qajeeltuu 10 irratti wanti ilmi namaa dhufeef ilmi namaa kabada barbaadee baasuudha. Kun daa'imtuu Maadee Miidiyaati. Dhallumaan hordofa. Inni nu gubbaa ilmi namaa kabada barbaadee baasuuf erga dhufe nummoo warri laftanirra jiran immoo nu ergee akkuma abbaan na erge jedha. Wangeela Yohaanaa boqota 20 qajeeltuu 21 anilleen isaan ergaa jechuudha. Waldaan kiristaanaa daandii takkatti laftanirra jirtu hawaaqii yaaduu fi qabitti immoo uummata.
ilmi waaqaa fooniin laftan irra hin jiru erga isaan ukkannee immoo laftan irra jira. Namni erga tan qabatee deemu immoo waldaa kiristaanaa jechuudha. Kanaaf deemuu qabna. Deemuullee dirqama qabna. Lubbuun tuyyoon nu deeman baatu waan taate. Jireenyi nu arganne deemnee himna waan taate. Akkuma Maatiyoo keessatti Gooftaan Yesuus Kiristoos olla keessaa deemuu akka oliyyatti san qabne isaan argee jedha. Adoo deemuu deemsirratti oliyyatti san hin qabne kasaan fakkaatan isaan argee. Afaan Ingiliffaatiin if we are not go we never seen million and billion of lost. Eegin deemin lubbuu miliyoona lubbuu biliyoona taphatee argine baasuu hin dandeenye. Kanaaf deemuun kan dirqama. Namni dhugeeffataa jira. Akkas jechuun man waldaa kiristaanaa keessanii waldaa kiristaanaa ala jira waan taateef barbaaduun dirqama waan taateef deemuu qabna. Waan akka malee dansaati. Qeessa waaqii guddaan ammallee dabalee si eebbisu. Gaafiin ta'e inni tumfufti. Lafa wangeliin dhaqqabuuf gaheen ta'e maani? Akkamitti waan kan hubatti? Gaheen inni tokkoffaan waldaa kiristaanaa keessatti lafa wangeliin dhaqqabuu fi constant mobilization for mission kaidhan kana kun afaan Ingiliffaati yookaan afaan Oromoofaatti deebiin immoo wangelaaf nam kakkaasuu qabna gaheen keenya ni gara. Ammallee adoo addaan hin kutin maroo lubbuu baddee raasaa kee jirtu kadhachuu qabna. Involvement wangel keessa tan akkamiin hirmaadhee namni gaafii qabu jira. Adoo addaan hin kutin lubbuu raasaa kee jirtu kadhachuun karaan wangel ittiin lallabnu jechuudha. Inni sadeessoon adoo gargariin kutin kennuu qabna. Giving qabeenyi wangelaan deeman kennuu qabna. Inni ittaan erguu qabna. Nam wangel deemu. Fakkeenya lafa wangeliin dhaqqabin namni tokko dhaqee wangel lallabaa yoo jedhu waan qabnu kennine itti erguu qabna. Inni dhuma mata kennanuu deemuu qabna. Nu going as missionary yookaan as evangelist nuun cuftinu deemuu qabna. Wanna kanaatiif wangelii sabab tokkochi ilmi waaqa gubbaa dhufee fedha. Wangelii sabab tokkochi hafuurri qulqulluun gubbaa bu'ee fedha. Ilmi waaqa gubbaa fuulaa fi abbaa fi mirguu fi wangelaa fedhe yoo hafuurri qulqulluun wangelaa fedhe gubbaa eeginni dhufu nulleen akka nu deemnu gaafataa jechuudha. Itti gaafatamummaan tuyyoon dhagahamte ta'a. Anilleen deemee lallabuu qaba. Hordoftoota waaqa guddaan isan eebbisu. Amma gaafii ta'e nagar dhumaatti dhufu jirra. Qeessoo gooftaan si haa eebbisuuti. Ergam guddaa kana waldaan kiristaanaa fulaa qabdiifi. Waldaan kiristaanaa akkuma jalqaba jedhe daandii tokkochi waaqii laftan irratti yaaduu fi qabutti muummeffata. Ergami guddicha aga maqasaatti waldaa kiristaanaa keessa fulaa argachuutti hin jiru. Sababii gurguddaan tokkoon ajajamiinsi dhabicha. Lammaffaan immoo iddoo kennuuf dhabu waldaan kiristaanaa. Akka barbaadametti dhaabbatee muluu hin jiru jechuun yoo baanne haga barbaadametti har'a gahee sun ba'an jiran. Wanna kanaatiif lubbuun tun hin kabaduu jirtu waan daqiiqatti kennaniiti, waan guyyaatti kennaniiti, waan oolchanii bulchaniiti. Ariifannee erganu namaan dhaqqabuu qabnu, ariifannee erganu lubbuu baddee barbaaduu hin qabnu waan taateef namichi tokko Donald Miller jedhani namni kun waan jedhu aduun if kennuuf ibsa kennuuf akkuma jirtu ibiddi oowwaaf akkuma laftanirra jiru waldaan kiristaanaa wanni isin laftanirra jirtuuf ergam guddichi wangeelaa addunyaan dhaqqabuudha. Waldaan kiristaanaa yoo ergatan kadeete taate maqaa walda jedhutti irraafaa eger waldaa jechi jedhii kan guddaan iyyuu wangeelaa labdee jedhe waaqii bara kenna karaa sadiin hojjetaa jedhan. Karaa kennamsa fuura karaa dubbii waaqa karaa waldaa kiristaanaati jechuudha. Gaheen guddaan waldaan kiristaanaa laftanirra qabdu tokko wangeel waan taateef carraa kana warreen dhagaan yoo jiraatan ergaan tun ergaa nu qabduuf dursiti. Ergaan tun karoor nu qabduuf dursiti. Ijaarsi waldaa babbareedin waldaan qabdullee cufa dursa. Wanna kanaatiif erga lubbuu waan taateef kan hubatanii ergaa karoora fi keessatti haqaraa tolchuu qaban. Warri if dedhellee yoo jiraatu hawuu qaba.
nama ganaa lallabnee mederekir dhaabbanne adon taateen lubbuu ganaa baamnee waan jedha irratti xiyyeeffachuu qaban. Deemnee lallabuun qofti gaane wangeelaa yoo taate deemnee nama ganaatti himne qofaaniti ergamii waan jedhu lallabaa deemaa lallabaa barsiisaa barsiisuulleen erga kee ergamtuun kee jira. Yoon barsiisin ergami hin baane jechuudha. Ergami sun beektaa erga deemuu qofaan nurra buufatu nuyi. Namni gadi waan ta'u eegi wangel deemnee nurra buufattee akkasiin ergami sun erga deemuu qofaan namirra buufatuuni erga barsiisuu erga gadhaabuun guddisuun namirra buufatu malee deema. Haga barbaadametti gahee kan bahuutti hin jiran ammoo bahuu qabu. Dirqama qabu jechuudha. Mederekii adda addaa irraa ilaaltu ergaa wangeelaa kan wangeelnaaf diqaataa jira. Baajetiin karoora keessa karoorcheetiin qabdu keessatti wangeelaa diqaataa jira. Ibin dhabamaayyuu jira fuula adda addaatti jechuudha. Kanaaf fuula qabaataa hin jiru haga barbaadametti muluu dhaabbata jechuun yoo baate. Ergata sheer waliif godha koomentiin asumaan tocha miidiyaa kan bir dhaabadha miidiyaan kunini kennu qofaaniti keessanii akka dhuunfa keessanii laalaa isaniin jenna qoftan sana eebbisuuti.